Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi hordoftoota koo nagaan jaalalli bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha har'ammoo faayidaalee bishaanii qabadhee isinii dhufee isinis hanga xumuraatti na waliin tura akkasuma hiriyoota keessaniif laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti namoonni maatii kootiif haaraa taatan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jecha namoonni jabaadhu jettanii na jajjabeessitanis guddaa galataa narraa qabdu. Koomentii jalattis yaada qabdan haqoodaa na jajjabeessaa warra jirtan guddaa galatoomaa isiniin jecha. Har'ammoo faayidaalee bishaanii namni tokko guyyaatti hammam yoo dhuge faayidaa irraa argata kan jedhu qabadhee isinii dhufe. Bishaan guyyaatti hanga litira 2 yoo dhugan faayidaalee gurguddoo hedduu irraa argatu jechuudha. Namni tokko guyyaatti litira 2 yoo dhuge kanneen qabxiilee gurguddoo armaan gadiitti tarreeffaman hundaa yoo sirriitti dhaggeeffatan isin fayyada jechuudha. Akka marrimaan keenya hin goggonneef nu gargaara. Lammaffaa dhukkuba kalee kendeenis istoonii jedhamu kan wanti akka cirrachaa kalee keenya keessatti walitti kuufamuun hedduu nama dhukkubsitu dandeettii akka hin uumamneef gargaaruu qaba. Kana malees kaleen hojii xuraawaa qaama keessaa baasu akka sirriitti hojjetu taasisa. Sadaffaa hojii keenya guyyaa keessattuu warreen hojii humnaa hojjetan hojii isaanii irratti akka hin dadhabneef baay'ee gargaara. Arfaffaa mataa dhukkubbii yookaan mataa bo'oo dandeettii nurraa ittisuu qaba. Shanaffaa dandeettii waa yaaduu yookaan waa yaadachuu irratti sammuun keenya bishaan sirriitti barbaada. Ja'affaa ulfaatinni qaama keenyaa sirriitti humnaa ol yoo ta'e hir'isuudhaaf baay'ee nu gargaara. Torbaffaa namoota alkoolii dhuganii fi miira nama jibbisiisuu kan ergatu alkoolii dhuganiin booda namatti dhufu ittisuudhaaf nu gargaara. Egaa faayidaaleen bishaanii kanaa fi kan kana fakkaatan hedduminaan nu kennuu danda'u. Bishaan faayidaa akka qabu beeknee guyyaatti litira 2 wal dhuguun faayidaa isaa beeknee dhuguu qabna jechuudha. Egaa har'aaf kana fakkaata. Isinis isa dhageessan immoo hiriyoota keessaniif qoodaa. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.